Nagaa akkam jirtu hordoftoonni chaanalii keenyaa irraas odeeffannoo haaraa tokko wal agarree jirra. Odeeffannoon keenya irraa siitingiiwwan bilbila keenya irratti argaman sadii murteessoo fi itti fayyadamuu qabnu tokko ilaalla. Kallattumaan gara viidiyootti seenuun dura viidiyoo keenya sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Amma kallattumaan gara odeeffannoochaatti seenu. Tokkoffaa irratti siitingii bilbila keenyaa banna. Siitingii bilbila keenyaa qabannee booda about phone kan jedhu kana ni banna. Isa qabannee booda software information kan jedhu kana ni banna. Isa qabannee booda building number kan jedhu kana si'a torbatu nyaachuu osoo addaan hin kutin. Isa qabannee booda duubatti yoo deebine siitingii haaraa tokko arganna. Innis developer option kan jedhu kana. Developer option kan jedhu qabannee booda gara dhumaatti deemna. Gara dhumaatti gara dhumaatti akkuma deemne appis kan jedhu kana jalatti background process limit kan jedhu jira. Background process kan jedhu kana no background process jennaan jechuudha. Yookiin immoo bifa biraatiin jechuu dandeenya. Sana dura faayidaan isaa kan jedhuuf faayidaan isaa bilbila keenya cufata yookiin bilbila keenya osoo wanta biraa fayyadamu appilikeeshinii biraa akka chaarjii bilbila keenyatti kan fayyadamu kun akka hin hojjenneef jechuudha. Waan isaaf baatirii bilbila keenyaa barbaachisa waan ta'eef yeroo nuti itti fayyadamnu alatti baatirii bilbila keenyaa kaffaneef noo baatiriin kunuunsa jenna. Kanaaf bifa kanaan noo baatiriin kunuunsa fayyadamu keenya ni qabu. Atleast waan process fayyadu tokko yoo dandeenya aduu akkas jechuudha. Kanaaf noo baatiriin process kan jedhu kanarra goona jechuudha. Lammaffaa irratti bilbila keenya irratti appilikeeshinii lama akkaataa itti fayyadamu ilaalla. Appilikeeshinii lama fayyadamuudhaafis maal goona? Recent tab kan jedhu kana fakkeenyaaf viidiyoo bannee viidiyoo kana akkuma banneen recent tab kan jedhu kana yoo ta'e bifa kanaan nu dhufa jechuudha. Egaa dhufee booda loogoo asitti argamu kana loogoo faayil kan jedhu kana tuqna. Isa egaa tuqnee booda open split screen view kan jedhu kanarra tuqna. Kanaaf bifa kanaan gama oliitti banameera jechuudha. Sana booda appilikeeshinii biraa immoo jala kanatti ni banna jechuudha.